ويك حمزات بده نافد الدبانة في الدبانة أنا قاعد تبدأ سقية أنا أحسب رقم قلت الدبانة ما يقول القابلة كوبا سخا كوبا سخا ورا أنا ما وانتين فدو إيجا أسنجتني إيجا أسنجتني وأنا رافر قافر دامي إيجا أسنجت وأنا رافر قافر دامي وين قافت أنا قافت لما قافت ربدي كنا قافت أنا جروب مكان أنا قافت بوتو جازو تونا دبين ما هم سجلين تكا أنا سنتي مجرا وأنا إسين هجتنا بسالتني كنا ورا بني فدان وان سني راسي روف تاجي شيخ روبي نما تتنقل شيخ روبي نجيفتا شيخ روبي نجيفتا شيخ روبي دكاتة بدتة جيران نلاقي كمي أوري تجرا ترى نمني بولتي وفي كذا جيران نوفي كذا أفدان دائما نوفي جراته مكان سادا يموهن كابو أليس كمان هذا أفدان كما متى ولي نبوسا يرو تيك توك كذا كايسا رشيخ مالي را دبّت دمالي كشيخ روبي دقت شيخ روبي همان تاني نمني أفدان دائما جراته مكان سادا خاصو تاني نمتي تولای أنا كينج كماليان سنتي مبر واي شيخ روبي مرة كانت Kule da kana hunjanu guys na lage fada ila dugan duga da na lage fada dugan duga da fijibun harama bale kana hunjanu dese to kofa kule atitifu dagi kule da gafa sitima atini kuta gafa garsa kisura kana kule na tawtu ni teni kuta kule jirto da isishima kule na lage sitima kule waye shekara ma sinjara jira ati denga da oso aka wallol tantani aka wallab dantani hijji sa sangadi bafteti إيجي سافن قدي بام تدي شيء كمان أسرع قليل جرا سيكلا. حبيبتي دعاء كوني وان دائما صدا تسانيمي صدا تسان أني نموال سنيرا صدان كم إتدي فتزن لكن أما كدوبتا كون نشيل نقابا جرا مي تام تام كودا إسكني يرو تكوا نيجا لا تام تام كودا دوغونغورا دلعي إيسي جنة وانسن وانا نيرا كون نشيل نقابا يرو تكوا تام تام كودا مي أو بلايجو لكن همزة أكيد تفته همزة jarana tap goda wani tijiru imalubuti tap goda alto kolda chatani gastin chufe kuno jafandu bada media titana dum fanne jirra bas amma hamzan akamale sarara dima tuk sarara dima tap goda amma ol debi ajarisu hundi kesanu dacha hundi kesen gasti bane jira tap goda namni hadufu waraba video kana video Hamza kana waraba nawa katabod wan inni hasa ukofa waraba malato toktoki darba me namni kesa kabda tap goda malato toktoki dabra wan inni wajedum kofa waraba malapo jettani ugara bitibar barjarana wan injira kesa jirabo nuti ka qafsoof nuf akana kana asbasu akana kan eyyen Piranci kena bakka hundatti shabaka diriirsine dhukke irraa kaasa. Karoo beeku aleelamuu barbaada Kamaal mee ofitti deebi'i of ilaali. Kun hotel akkana jira of ilaalee jira. Shee karoo bee rukutamuufi mataan keessan rukutamuufi sin kabirooti jettani. Hamza ufilaalii jedha sheen teeka yuka dubbii balleessi Hamza kottu dhageettee abboo gaafa waa ameekoo ikashe
Gisee hunda maali maaltu maali ihtiyaatiin si bara. Waan fedhe maaltu si galche maaltu si galche. Nama akkatti uume kana namni kun agartee nama keessa olii gad deemaa nama hunda beekaa mucoora dalagataa impaasitti firraa hin Innaan taaptaap godhamee gastii maka gatiin hojis homaa gatii wayituu hin gaafadne hin kaffaltanii taaptaap godha. Abdii jirullee waa si gaafadhaa nama. Sheekha Malam Suudii keessaa nama isa hidhu dhabeetiin hagana hunda wanni isaa abaasee tiktokii kana keessatti akkana ta'aa jira moo maal inni? Jara nama kaan arsii jedhaa waliin nu qaba. Maaf nama isa hidhu dhabdan qoyaana himaa. amma kun lafa kana jirra amma booda shayni fedhe sara dhufee jaarsummaa isaa waan koo dubbate sun rakkoodha. Imbaasii biyya kanatti himne akka seeratti fudhatamu godhuu qabna kanas walii gallee jechuudha. Nama agartee asirra walii gad deemee nama doorsisu mee anifaa jiran mee laayivii waraabu geemii tapha. Okay. Nama kana agartee biyyi tun yoo seera qabaatte imbaasii yoo dhugatti lammii kenna dhaabate nama walitti nama naqu nama lubbuu namaa baasu deemee ijoollee waan bee walitti jaayee nama dhugana takkaan fedhu fudhachuu qaban. Ani barka jedhe naan hoogganamtan moo naan hin hoogganamtan? Maal siin hoogganam akkamii siin hoogganam? Waan an jedhe jala deemtan. Taaptaap godhamee akka inni darbaa jira. Taaptaap maaf hin gootan? Taaptaap godhamee. Sheekha Roobe maal godha kana keessaa? Sheekha Roobe Ijaara. nuti amma ummata ila abdii kumeentari abdii culullee hujii keetu si qulqulleessa amma nuti dokumentii hunda qorachaa jirra. Dokumentii kana qorachaa qulqulleessi yoo jenne waan barbaachisaa ta'e sirratti fudhanna. Kana shakkiin hojii kiyya yoo ilma namaa tokko miidha yoo ilma namaa tokko arrabsee jira natti as baasa akkeetti naqxaadha. Garuu osoo banadhu kaamera boy ka Hamzaa irraa dubbannu Maal akka inni narraa dhimma kee boritti deebina. Niin deebisa kudhaan deebisaan alli kirikii isaatiin itti hima maal akka inni narraa fedhu qofa gaafa. Videoon bana inni buusa. Guys, dhibbi torbaa kun waa dhaga'uu barbaadan shabakaan akka networkiin akka nu harkaan cinne linkii godha. Linkii godha. Hamzaa harkaa qaba. Hamzaa godhu jabdu. Waan maajina irraa rakkatee maddume sii biyya kana foon akka obboleessu hooggansa kiyya jala jaalatteen bultu bar giddi akkanatti na jala bulta. Hamza nama sani miti. Kamal? La. Hamza. Kana maraata koo jedhe bareessaan dhiisii keessaa bayyadda akkana keessaa bayyadda. Akka liivii irraa bahu godhi. Akka liivii irraa bahu godhi. Kami kasitti bilbilu kun ana
أنا كمال عبد الله تدي بالبلي ولا لا بالبلي ما لا تيجي كده درية nama biraati bitaa shan bilaa taa'e Fanni isaanii waan irraa feetu qofa himi waan as keessa taa'ee zaamaa kun hunda qabu. Hamza. Obsi mi Hamza. Hamza waa baay'ee nyaatee isaa badii qaba obsi obboleessa qiyyi isaa badii qaba. Isa badii qaba maali? Ati amma torbaan gara isa meeqa ijoollolte rabbi. Hinkoosin haadha faatee hinkoosin gisi qoosaan qabne hinkoosin Hamzaan nama tokko laana sirra urgataa bari minnu bari gaafa kunno kaabaa dhaqeetini ميرا كيسابا يا دفاتي كوني كابو أنا نكبر تقولي نجينا أنا تقولي بيننا جالس يا لا أنا بزتني ناف أنا إذا أنا ولي وان إنسان رن ورا بني ربردين قدا كوكي كتانيتيني ما كوكي كله كتاني ركايني إنت ركاميسي وفر أستاذ تكايو أرجع أبدي جملة أرجع جرانيو إلى يومنا بيتنا أقول مكان نبدا دبر مكان تاجر أنا وأنا جاي بتاب غدا أي سكنتان كل التافوفو ani jechuudha wallahi laa barbaade jechuudha am jiru leeti Hamzaan afaan keessina dabattanoo kaammoo sabbisaanii ne beeka amma isin akka girisaa wajjin miti akka girisaa wajjin miti dhaggeeffadhu yookaan asirraa gayyaa nama tokko haa dubbii muruu danda'u fida ani isaa wajjin asirra taa'ee iyyuu hin qabu akka girisaa wajjin haasuu Wangote beta obsi. Ila dhaggeeffadhaa jirana dheenga dallee jechuudha. Dheenga taap godha akkanumatti osoo isin cadhiftanii jettan mucattii tana fuullee jechuudha. Dubbii deebisanii gara piraankiititti deebisanii ummata dhiifama gaafatanii jennaan cadhif. Piraanki maa haa ta'u jenne. Ammallee ta biraatiin gadi bahe. Kaleessallee ta biraa irra oole. Jarana sheekamaadha ati nama guddaadha. Argite ati nama guddaadha. Kana akkama namni jaddaali maali raapar kamaali moo ismaali yoo kamaali namni sin jedhu sani. Nama guddina natti min jenne nama kana bira jirta waan dhagayaa jirtu itti waan inni dalagaa jiru hin beeyta maa waakkata maa dhoysitaafati. Hoogganaa keessa Santana. Ada kejadah di rumah. طيب animal ولا Jaartii maaliin gammachiisa dhafaate? Jaartii maaliin gammachiisa? Qabsoorra jira jaartii maaliin gammachiisa? Qabsoorra jira guys taap godha dafa osoo. Halkan illee asuma keessatti argita guyyaa illee asuma keessatti argita homo diqqoo homanni dalagurratti argita. Yoo hagam jaartii ofii tanaaf boqonnaa kennee jaartii ofii tanaaf rahaa kenneetiini jaartii ofii tanaaf waliin gammadaa jedha bara. Yaa shabaan jaartii xiyyaa isin galchaati. Dhimmi jaartii xiyyaa isin hin galtu. Dura na isin waan an jedhu dhagaa. Kaayoo fi karoora kiyya qofa jala deemu.
dubartiidha kan yaadne fi bara. Dubartiirra haa ta'u beeku. Sheeka roobe jaalatti jettee bu'aa jibbisanii falaman Oromoo jechuun uummata walii irra kan dhiyaatu. Nama anu dandeetti wanta godha. Waa hunda ni qaba jettee sheeka roobe jaalattee amma kunoo fayyaa qabdu amma kunoo isina ashangullitii fakkaatti warra bu'aa jedhan. Waan jaalala xiyyaana irraa fakkaa. Sheekh Arfoobe jaarame nasiiba qaba karabbiin nu keessa jaare dhaggeeffadha. Hamzaan ammoo tuqamuu qabu miskiina. Ati immoo Sheekh Jamal bakka jiru seentaa kabajaa fi godhi. Warra bakka diiftutti miidhasa dhoorkamaan. Hayyee lama jalaan yoon an akka ijjatan isa isaan baas naati jedhan danne takkaan hangarrate. Ati immoo baas miskiina harkatte. Hin koflate abdii hin koflate. Hin koflate gurbaate. Fuullee nama garagartummaatti hin deemin. Gantumatti narkisini nama jiblan dhugaa hin jibbani argite maraataa kenna hin hidhanna nuti maraataa kenna hin hidhanna dubbii gara gandaatiin nurraan harkisin argite yookaan waan inni qaama inni isaa qololaa kun ganda keessan ta'eef jecha ati satti maal dubartiin dhiira dhaadatu dubartii akkamiiti haga fedhelloo taate bagaa jabaannee yaa olaantummaan dhiira irratti agarsiisu akkamiiti meena hin Kamal ana danda kamal lan ana trakking gida kamal irratti alaatu king gida kamal irratti kamal anaaf dhiisa. Kamal anaaf dhiisa. Kingummaan dubartiin dhiira irra qabdu hin jiru habiibi. Xiqqii isaan danda'ani yaadnu maqaa qiyyaas kaasuu isaan fedhan. Dalagaa qaban isaa wajji asirratti walii gad deemee ijoollee irratti dabalchisuun qaban. Maqaa qiyyaa fi daasii fi lolli jira malee wareetis. Sii kalma jala fiigu sii koo kamal be osoo asii haadha faatati eegee haadha faata jala seentee achiin kamal biraan baate. Jarana. Ufana tira. Sheekh Kamal di sudah ada sahada qabata Sheekh Kamal. Daga. Nadageeffadhu kuulle. Daga jaran. Nadageeffadhu. Hayyee. Sheekh Kamal nadage. Gaafachuu jirtu. Dubbiin Sheekh Kamaliif nadageeffadhu dubbiin Sheekh Kamaliif inni itti wallola waan biraa. Jaalalli xiyyaa fi jibbaan xiyya amma waan biraa. Situ haadha faata jedha akkas ta'e jennaan Sheekh Kamal akkas nurra ta'e danta akkasii sanarraa dhaabi. Danta akkasii sanarraa dhaabi. Kan isaan itti wal dhabanii irra wal asirra wal fidanii. Garee ijaaratanii nadageeffadhu garee ijaarataniitiin garee ijaaratanii maayikii keessa bitanna kaameraa keessa bitanna jedhaniidhaan garee san keessa maa willi qiyyattee baatee sababaa wal irra barbaadanii isaa. Kaameraan kaameraa suudii fi basaasuuf maa ba'e garee keessa. Jooyin godhee seenee icciitii fudhatee ba'ee icciitii baase. Ajjeefamuu qaba inni namni icciitii baase akka seeraatiitti ni rukutama. Ni rukutamta ganama. Ajjeefamuu qaba. Kamal Abdallah asiin ajjeefa. Ani. Ati maali ati eenyu? Ati siin ajjeefa maali? Ana maaltu baay'isiin jedhe maa dhuftee maa baadhu. Hin fedhu gurupii darsaa hiitanii giseetti na yaamta namichi qeessiidha. Maaliif sichi qeessa sifra? Mootummaan ergamee deemee ijoollee namaatti dabalee namarra. Kenna deebisi icciitii kenna nyaadhu dhugi. Icciitii baafta jennaan. Dirqamaa namichi qeessa na qeessa. Dirqamaa icciitii kenna aleela sirra raawwatama. Rakkoo guddaaf saaxilamta. Gootu deebii dhiifama gaafadhu. Guruppiif miseensaaf amanamoo ta'ii bayi. Icciitii kan keessa baase qawweedha. Qawwee icciitii kan keessa baase isaa wanti fakkaatiin qawwee baasee qawwee gaafadhu dhiira kennetii Guruppii saba gargaaruma, guruppii saba ajjeesuma, guruppii gargaar dandaa'e waliif buusuma, guruppii amantii waliif buusu, guruppiin maal isinii dansu, guruppii maal Hamzaan quba qaba wanta jiru mala Hamzaan quba qaba. dhiisee keessaa bahee miilamee sheekamaan na dhaggeeffadhu. Dhiisee keessaa bahee hin fedhuumi. Kootu keessatti deebii dhiifama gaafadhu maa barbaachise. Namni guruppii tokko yoo barbaade keessa taa'eetiin injoo hin godheetiin waan isin gootan san irratti marii godha.
yoo hin fedhe keessaa baya. Akkamitti keessa taa'uu dhabdee guruppi san keessa akkamitti baateeni maali? Atisan dhaggeeffattee amma tu seentee ani narratti bilbilan zee ijoollee nama lama. Akkan abdii nagaa fayyadee fayya nagaa akkam jirtan ayyaa akkan. Maal barbaadda jee gaafnaan ajaja ishee Kamaal nutti kennee waan akkana raawwadhu keessee jedhee jiraan akkana. Ani qalbii misee beektaa ijoollee bilbiltee. Waan akkanii jedheen waan akkana godhii miidhaa irratti bahi akkana godhii waan akkasii akkana godhii ebaluun galabbatii achi booda immoo waan san godhii bidoo kana dalagee natti kana galu. Lakki akkana hin godhu maaltu nagahee kana keessa galadhee irraa cufatte. Lammataa mucaa dhoombii baay'ee tokko san narra bilbilee abdii yoo ati riyaadii keessa halkan lama bulte ana akkana himti ana akka itti goona yoo irra dhufa kabee narra bilbile yoo dhufa nammaan wajjin nyaadhee dhuge narra bilbile yeroo sun jedhamu isaa kana keessa jechuudha. An dirqama waa yoo ati nama rabsu qaba. Dhagaa Oromoo laal hojii inni deemuun ijoollee namatti ergee hiriyoota nama ergee ijoollee yookaan mallaqa namaan kafalee nama ergee nama rabsiisu dirqama waan san dalaguu qaban. Wanti nama kun waan fokkata waan namarraa bareen. Guys, stop godha. Akkasuma kana godhi kiingidha sheekamaatu dubbate inni maalidha akkana tokko farratti akka waan shi'aadha kiingummaa kamallee amanta waan amantuu naan jedhe. Aboo Kamaal nama tokko Kamaal Abdallaati kiingummaa isaa maali? Tokko farratti kiingummaa Kamaallee mirkaneeffadhu. Dhugaa jette wallaahi. Oomishu fallaana dhugaa jette wallaahi. Dhugaa jette qaalitii. Kana booda maqaa isaa Sheek Kamaal waan jedhu biraa haqa Kamaal jedha waan maqaa. Kanatu Aloo, ajaja sitti kenname yoo raawwatin hin dawwalin. Aloo. Ajajni kun nama kennu waan eenyuun ta'eef jedhee dhugaa ani ta'edhan kan Sheek Kamaaliini. Kuma lamatu nu hordofaa jira. Ajaja sitti kenname Sheek Kamaaliini ani ni jaaladha ni kabajja jira tiyya. Jibba isaa hin qabu. Nan jaaladha nan kabajjaan. Gaafa namni itti duulaa ture san illee ani isaan waliin dhaabataa ture. Gaafa namni mataa isaa gaggaragalchaa ture. Gaafa namni tiktookii irra gubuuf jaalaa ture isaan waliin dhaabata. Leessuu qabnaa deebisuu qabnaa jedhu garee maaliiti? Jarana inni nama Ameerikaa hojjechuudhaaf hin mari'anne nama kanaa gadi hojjechuuf hin mari'anne miskiina biyya baqaa irratti mari'achiisuudhaaf miskiina biyya baqaa balleessuudhaaf inni irra mari'atu kun Kamaaliiti. Haaya garee san keessa seenee nama didee ba'e akkamitti baata garee san keessa dhiifama gaafachuu qabda. Ma dirqamatu jira yaa ummata. Eyyen Hamza ajaja fudhadhu. Asbayi garee keessanirra itti keessan hin baasu waan agame hin dubbatu. Garee keessan hin barbaadu yoo jechuu baatte kallattii lola sirratti labse. Sabboonallee Iccitiin Abbaas. Bakka waan akkasii naanneessa. Iccitiin Abbaas. Bakka waan akkasii naanneessa keessa ani jaalladhu. Kulli ati hin beektu waa'ee guruppii kana. Guruppii kana sabboonallee irratti hojjechuu jira kiyyaan kaddaati sabboonaaf irraa eegozzala jiraatte sabboonallee jara birooti kanneen naa kan nuti narratti hirmaatu maaliin godhee kana sabboonallee achi keessatti haasa'u jiran nini maganallee na biroollee sanii miti bari kuulle anama waan gaafataa rubeettanii inni rasaasni inni waraanni inni leendisee daangaa qabsiisee inni nama doorsisu sun anka jedhu adime ummata dhumataa ruuyyuu gammoojjii keessa dhumataa ruuyyuu maaf akkana garee hiniine jedha bara waan na dhibu keessaa bara. Wallahi garee WhatsApp irratti ABC tu jira garee gargaarsa boorana jenne horii guuraa jira mucaa Dubaayitti du'ellee WhatsApp irratti hidhamaa jira hojjetaa jira hojii maru laakiin kunillee sarara qabsiisuun nama tokkokkii kanarratti jette saa 24 walitti qabdee. Garee keessan digdamii afurii walitti qabdee saa 24 nama 2,000 nama 3,000 walitti qabdeetiin. Nutti nimtan ni beeyna ni dalayin. Lubbuu namaa baasu lubbuu namaa akka hin baraaraniiru. Lubbuu warra ati eenyu kaanii fi fedhii malee ajaja namni kana ta'uu qabaa jettee ajaja nama laattee lubbuun namaa bahuu qabdii jettee labsii labsitu bakka hunda deemtee ati eenyu maali? yaa bagara na dhaga nan barre ana. Kingi Kamaal Abdallaa ta'uun barre hagammaan barre. Eenyu adummaan kun eenyu? Ana Kingi Kamaal Abdallaa. Simbeeku yaa abada simbeeku. Jiraata Suudi Arabiyaati.
Injiru kingi magaa kingi awali kinali injiru na biran. Kingi Malik Salman beina. Malik Salman Abba Muhammad Fahmi na beina. Abba bila timu kau. Mali Amerika. Hamza ni sigora. Jinni be kwani. Kingi jinni nuti. Hamza ni sabbatana. abdi nandibu abdi borsa ashara atuwan dagetuni daget borsa ashara saa afdani biya kana icon Guys, ashara bimari ni abba be ni abba. Saatiilee sitti himee doorsisaa jira jechuudha. Hamza yeroo nuken gabbate dhiifama gaafata lakki dhiifama gaafatu ni warriik Empa dangali ni fama dufe bakka kasiti siningafa. Bola asena mumale wanne kasi. Ani fiifu nama majjees wofe. Ifini man. Hamziyye dhaggeeffadhu tokkichaa keenya obboleessa kiyya qaali. Ani fiifu si qofa miidiyaa kanarraa qaba dhugaa sitti hima nama foonii nama firumuu ani qabna obboleessa kiyya duutee dabarte malee bakka si qaanyee sun dhaabbatin kamaali hojii bakka sirraa fakkaatu dhaabbadhu ati dhiira bakka dhiiraa dhaabbadhu. Asitti hime. Ya hayawana ya gabi kama kadira ndabatin kama arbiti si haywan si tabani si muja miskina kargota muja miskina hakka ko jiftat samusi yad kishalle uji isati kaisa bochizo Lahaa rawaa waliin jirru xiyyaaf tataa ishaatitti kana addaan nu baase Sheek Kamaal. Haa ta'u waan addaan baanu baga addaan baane ammas ta'ee deebi'ee wanni inni dalagu wanna hin malle malee ada fati singani ati temsara shena qabde chumi tasha shena atti qabdami ega sin kubsine amzan mi se jalala sin kubsine juda dalatu amrukta ina fakkasimi maali rashena qabda tasha amalla jalatu jirta ajju adnu baasete rashena ujurta mi ankajedu ani isatu kamantu addaan na baase malee taayisha hadalleen jaaladha borulleen jaaladha nama haga isaa jaaladha qabu Sheek Kamaal gidduu ta'e natti sumii nagee addaan nu baase ma ajanda walitti ofsaati raabdala toorisaa kiyya jecha si qabu qaalii Wanta biraadisa waan irraafeetu himadhu jaan. Kamaaliif himaa jinni beekwani waan irraafeetu himadhu jaan bakka. aarsaasi jecha kun aarsaasi kabalchiisa aarsa jechi Ama Sheek Kamaal waan irraa barbaadu dhagay Sheek Kamaal waan irraa barbaadu waan nyaatu mulanjee dini baaka. Salam alaikum. Mani video tamustente mani video dhagay abdullee harakaan isin godhaa jirtan kuni aarsaa isin kabalchiisa siifam zalle kana galliqimsa namicha miila gogorrii rabbi wallahi rabbi namicha miila gogorrii akkana jiru bara akkana jira illa akkana miila gogorrii haa ta'u sammuun isin bulchaani way lukaan isin bulchaan miti Kingi wasi marage yani gare shaytana ti mi gare shaytana. Kingin jedhini Kamaal jedhe kingin jedhini garee shaytaana waan irraafeetu himadhu jiime namicha kana hin beeku waan irraafeetu qofa himadhu jiime. miskiintitti kabajee argitee jennaanini dhufteetiniin garee shaytaanatti jetti taisha kottu Tokko taishaa kana kan mallaqa achirraa fuudhee Sheek Kamaalitti ergeetiin ijoollee wannaa gurra keessa kan isatu asin. laala taayishaan kan ergeef Sheek Kamaal mallaqa waan birootiin malee gareen hidhee inni miskiina kan taayishaa gaafatee jira taayishaanii inni miskiinaan haa gargaaruudhaaf taayishaan mallaqa itti kenne malee miskiinaan haa doorsisu haa nama biyya baqaa keessa jiru ajjeesu taayishaa ol galchaa gaafadha. Taayishaadha guruppii sanittuu ijoollee guuru jiru. Taayishaan harka dhibba tokko keessaa qabu. Taayishaan dhugaan na jedhi jetti taayishaan guruppii no guruppii
Taayishaan guruppii san keessa hin jiru. Yaa uummata taayishaan guruppii san keessa hin jiru. Taayishaan sheekamaa mallaqa ka ergee jira. Ergee jira. Maaliif ergee? Gargaarsa birootiif ergee. Argatanii gargaarsa birootiif ergee. Ni jira. Ani ni beekaa barta. Grupi nu yaamanii waliin jaaramnee waan akkanaa goona jedhanii warri grupi nu yaamanii nuti warra arke taayishaan nama ragama tokkoffaarra jiru gruppii keessatti dhiisi anaan beekaa. Kunoo kana Goleeyyan keenya hooggansa jila nuti waan biraa isinirraa barbaadu. Kamaal goya ol seenallee goya viidiyoo banadhaa. Dhageeffadhu abdii. Waan dubbattanii atillee waan dubbattee abdii wal taa'ee maqaan abu yoo onnee maqaa balleessaa yoo deemuu barbaadde akkasitti deemu. Dhageeffadhu waan asirra dhaabbatteetiniin maqaa ebeluun na bilbile maaliin na bilbile jedhaa ooltuuf hin jiru kun. Waan namni keessaa si dubbate maal goota mootii irra baatee dubbata hiyyummaa eega qabaatte qaalii isaa diduudha. Qaalii kingi sheekamal fudhatta qaalii hin fudhattu wal bira jirra rakkoo miti. Hin fudhattu rakkoo wal bira jirra. Dirqama fudhatan ammoo dirqama fudhatan karaa seeraatti jaalatteeti wallahi nageenyi keessan maatii isaa wajjin boollateen jiru amma booda ijoollee teessan mallaqa erganii mallaqa Ameerikaa irraa maarraa as erganii ijoollee itti naqanii deeman kana seerri biyya kana obbo Leencoo Baatii duraa gadhaa bara kana kalas jiraachuu barbaada nuti miskiina dalagatuu barbaadna nama ajjeesuun feenu nuti waan akkasii dalagi jedhaniitiin hin gadhatanii nama ajjeesuu deeman Sheekh Kamal Abdallaa jedhatti nu dhiyeessa warri imbaasii Riyaadii warri Makkaa warri Jiddaallee nurraa dhaabam chaka warra dhibeetan nurraa dhaabam kalas dhaabaa nurraa nama kan deemee obbo Ganda walitti nama buusa sababa isaa nurraa dhaaba. Ani maal gocha boota ilma namaa tokkos hin ga'u. Wanni qabu ijoollee walitti hidhee nama fidee akkana ta'e ajaja ati rabbii miti ati rabbii xiyyaa miti ati abbaa xiyyaa miti ati ustaaza xiyyaa miti narratti hin da'u. Ani ustaaza keeti kingi keeti bulchaan kee ana liidarne. Amante jaalattee jibbite lega didike. Ijoollee kan doorti jaanaa miti ijoollee gruppii guurtee gadili kimsi sinjede gadili kimsi. Anaan. Kawal. Abi atu akkana nama Ani kaayiroodhaaf haarawaa yoo haarawaa ta'e warri bilbiltanii yoo kaayiroodhaaf haaraa ta'e. maa boota nama sirna baatanii maa bootan jiraaran. Salaam alaikum. Ecco musala. Maal doombirati maal jette koo doombiri ijaasii ijoollee natti wajjin kaawwatiin. Isa kana kaa'amu. Ati bar na bira hin jiru. Bitti aangoo qabu bitti abdii dhageeffadhu akkuma gaafa qaalii awwala isin wayita guruppii seentanii keessaa duubatti deebitanii akka nama jabaa tokko awwala hayyee. Dhageeffadhu. Sende grup illee kijibini. Abdi lakkoofsi 71 agarre hamjaa kanaati lakka. Isa kana kuno. Zeni daati zeni beeku. Isa aage 71. Mucaa Bari isin lakkoofsanii mina anatu isin anatu itti gaafatamaa. Maa bootabdi. Ati maa bootabdi. Bala maariyyee. Bala doombiri fi bala maariyyee aduu guddaa bilbilli torbaatami takka dalagataa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. obboleeyyan kiyya suuta taraa naasaati rakkoo keessanii furadha.
Sini Oromo da Oromo. Sifani maaltu darbe? Ma darbitan? Hin darbine dhageeffadhaa wanta ka dubbachuu barbaada sheekamalan. Hamza ani bira jiraadhe yookiin ammoo akka jedhan kana maqaa kana dhahee miti. Abdii atammootuyyuu harreen haadha kutte jennaan ufittuu gabaabsitee jedhan. Asirra baatee ebeluun na bilbile jechuun kee waan gaarii sitti fakkaata malee siifillee gaarii miti. Dogongora. Waan tokko keessaa waliin dubbannee miti akka ilma namaa akka ilma dhiiraa narraa fuudhee na fitachiisi. Akka ilma dhiiraa waan tokko gartee sheekamaal waan akkanaa jedhaniitiniin waan kana maalitti ilaaltaa jennaan ani keessa hin jiru ani akkana hin jiru jettee miti akkuma dhiirummaa keetiin akkas jetteetti callisuudha malee ebeluun na bilbile ebeluutu akkana natti jettee asirratti booyuun dhiirummaa miti. Dhiirummaa miti.